Kun barnoota gadaa kutaa 8ffaa boqonnaa 1ffaa paartii 2 yoo ta'u innis gaammee xixiqqaa kan jedhudhaan walitti deebinee jirra. Gaammee xixiqqaan gulantaa dabballeetti aanee dhufu yoo ta'u gulantaan kun gulantaa lammaffaa irratti argamudha. Innis umuriidhaan waggaa 9 hanga 16 gidduutti kanneen argamanidha. Haa ta'u malee yeroo hundaa daa'imman waggaa 9 hanga 16 gidduutti argaman gaammee xixiqqaadha jechuu hin dandeenyu. Maaliif akka ta'e paartii waanii keessatti waan ilaallee jirruudhaaf dugda duuba deebitanii seeraan adda baafachuu ni dandeessu. Gulantaan inni jalqabaa dabballee yoo ta'u gulantaan itti aanee dhufu immoo gaammee xixiqqaadha. Gaammee xixiqqaatti kan aanee dhufu gaammee gurguddaa kuusa, raabaa doorii, gadooma, yuuba tokkoffaa, yuuba lammaffaa, yuuba sadaffaa, yuuba arfaffaa fi gadamoojjii jechuudhaan kan mogga'e yoo ta'u gulantaaleen sirna gadaa gaammeen xixiqqaan gulantaa lammaffaa irratti argama. Gulantaan lammaffaa kun iddoo garaagaraatti maqaa garaagaraatiin beekama. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne Gujiitti qarree duubaa yoo ta'u Arsiitti gaammeedha. Maccaa fi Tuulamaatti dabballee yoo ta'u akkasuma Karrayyuu Ittuu Hambannaa Arfan Qallootti immoo Ruubboo jedhama. Booranatti gaammee xixiqqaa jedhamuudhaan beekama. Ijoollee gulantaa gaammee xixiqqaa keessa jiran haala rifeensa isaanii itti haaddataniidhaan beekuu ni dandeenya. Mataa isaanii gubbaa irra haaddatanii gama qarqaraatiin immoo ni guddifatu jedha. Bifa kana kan qabu yoo jiraate ijoollee gaammee xixiqqaadha jechuudha. Qarqaraan gurguddaadha. Gubbeen mataa isaarra immoo kan haadame ta'a jechuudha. Ijoolleen gaammee xixiqqaan umuriin isaanii waggaa 9 hanga 16 gidduutti kan argamanidha. Waggaa 0 hanga 8 yookaan dhaloota hanga 8 dabballee yoo ta'u itti kan aanee dhufu 9 hanga 16 immoo gaammee xixiqqaa ni ta'a jechuudha. Gara gahee fi itti gaafatamummaa gaammee xixiqqaatti yeroo dabarru ijoolleen gaammee xixiqqaa gahee fi itti gaafatamummaa ifatti bahe hin qaban. Haa ta'u malee hojiiwwan xixiqqaa ta'e hojjechuudhaan maatii isaanii kan gargaaran ta'a jechuudha. Hojiiwwan isaan hojjetanii maatii isaanii gargaaran kunis maatiidhaaf ergamuu, jabbiloota tiksuu, akkuma umuriin isaanii dabaluun immoo loon tiksuudha. Foora godaanuun garuu gaammee gurguddaa keessattidha kan inni eeyyamamu. Inni kan biraa maatii fi manguddoota irraa bifa hibboo fi oduu duriitiin duudhaalee sirna gadaa barachuun fa'aa gahee fi itti gaafatamummaa gaammee xixiqqaadha jechuudha. Manni barumsaa inni guddaan ijoollee dabballee fi gaammee xixiqqaa maatiidha. Maatii isaanii irraati hibboo, oduu durii, mammaaksa, jechama, taphoota adda addaa bifa lakkoofsaatiin wantoota kana kan baratan ta'a jechuudha. Barnoota gadaa boqonnaa 1ffaa paartii 1 fi 2tti qoonnee kan nuti ilaalaa turre kanuma fakkaata. Maarree ammallee YouTube chaanaalii keenya subscribe, laayikii fi share kan hin goone subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Nagaan tura.